Hashama harka fuunee jira jirtu baga jiraatanii viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. Gaaffii namoota hedduu irratti hundaa'e jechuudha. Viidiyoo xiqqoo isiniif hojjedhee jira. Hagadhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isin jecha. Akkuma mata duree irratti ibsee ture jechuudha. Namoota hedduu qaamni saalaa na hoksisaa na gubaa akkas wantoota garaagaraa infekshinaan wal qabatee wantoota garaagaraa kan namoonni nu gaafachaa jirtan waan jirtanuuf kanarratti ta'ireetiin amma ta'e tokko kan mana keessan teessanii irraa fayyadamuu dandeessan namoonni dhiphina keessa jirtan viidiyoo har'a isiniif dalagu kan haga dhumaatti yoo kan daawwattan ta'e jijjiirama arguu dandeessu. Ji'a tokko keessatti wantoota ani isiniif himu kana yoo gootan infekshin irraa dhibbatti bilisa ta'uu karaa dandeessan isiniif himaa jechuudha. jalqabarratti gama viidiyoo seenuun duratti namoonni YouTube kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan like tuquudhaan yaada keessan koomentii jala kaa'uudhaan akkasuma namoonni gaaffii garaagaraa qabdan inboxii nu gochuu hin dandeessu koomentii irrattis gaafachuu dandeessu gara viidiyoo jalqabarratti jechuudha. Namoonni qaamni saalaa keessanii isin hooksisu akkasuma isin gubu akkasuma oggaa fincaantan kan isin gubu akkasuma kan yeroo wal qunnamtii saalaa gootan isin dhiigu jechuudha. Wantoota akkasii wanta gaafachaa jirtaniin wanti kun infekshin irraa uumamaa jechuudha. Infekshiniin maal irraa uumamaa? Dhangala'oodhaan wal qabateellee akkasuma infekshiniin kun bifa garaagaraa qaba. Infekshiniin kan namatti jabaatu yoo ta'e dhaqee deemee dhangala'oo silaa noormaala kan faayidaa nuuf qabaatu dhangala'oo nu keessaa boo jechuudha. Shamarraniif bifa dhangala'oo sanaa bifa jijjiiruutiin rakkoo kanaaf rakkoo foolii badaa baasuutiin ni saaxilamti jechuudha. Dubartiin infekshinaan saaxilamti tokko wantoota akkasiif waan saaxilamuu dandeessuuf kanarraa akkamitti bilisa ta'uu dandeenya? Dhangala'oon qaama saalaa dubartii keessaa bahu gosa afurtu jira. Bakka afuritti qoodamee ilaalama. Bakka afur hoggaa isiniin jedhu bifa keelloo qaba, bifa diimaa, bifa daalachaawee, bifa addaate ni baa jechuudha. Yeroo kam noormaala? Bifa bishaanii qulqulluun fakkaatee ni baa. Yeroo kam noormaala? Yeroo bifa qulqullina qabuun zimbila akkasumatti kan wadarkisu yoo ta'e noormaalaa jennaan jechuudha. Noormaalaa jennaan noormaala eega ta'eetiin infekshin irraa bilisaa jechuudha. Yeroo tiintariitiin bifa jijjiirratee akkasuma daalacha hoggaa ta'u infekshinuu qabuun ragaadha jechuudha. Akkasuma gara adiitti jijjiiree gara diimaatti jijjiiramurraan gara adii furdaatti jijjiiramurraan akkasuma foolii badaa kan qabu yoo ta'e akkasuma dhukkubbiin hamaan nutti dhagahamu yoo ta'e kun infekshina jabaa wanta ta'eef gara mana yaalaa deemnee yaaliin ni argama. Akkasuma qorichoonni garaagaraa ni argama. Fudhachuu dandeessuu isiniin jechuudha. Walii galatti jechuudha wanni irra isinii qabadhee dhufe infekshiniin akka nu hin qabne gochuuf yoo nu qabe maal gochuu qabna kan jedhu isinii kaasaa jechuudha. Wanta kana yeroo hedduun dubbadha. Haa ta'uuti namoonni hedduun deddeebi'anii waan kana gaafataa waan jiraniif kanarratti dubbachuun dirqameetiin jira jechuudha. Asirratti jechuudha namni tokko dubartiin takka yeroo rifeensa naannoo qaama saalaa qulqulleessitu millaacii fayyadamuudhaan hin qabdu jechuudha. Takkiin kireemii dibachuudha qabdi. Kireemiin haa ta'uuti wantoota garaagaraaf nama saaxiluu danda'a. Haa ta'uuti amma ta'e isa wayyaa jechuudha. Akkasumas yeroo millaaciidhaan aaddu hundee jalatti gadi qabdee aaddoo osoo hin taane gabaabsitee irra keessatti xiqqishoodhuma jechuudha. Akka dhaqee hooksisa garaagaraa hin hubanneef jechuudha. Akkasuma yeroo dhiqattan bishaan ho'aa ofirraa eegaa jechuudha. Bishaan keessa gashtanii dhiquu qaama saalaa keessa bishaan gashtanii dhiquu irraa of eegaa jechuun kan saamunaan hoggaa dhiqattan saamunaan keessoo galuudhaa hin qabu jechuudha. Saamunaan keessoo galuudhaa hin qabu. Akkasuma yeroo dhiqattanii gaatan wantoota lallaafaadhaan qoorsuudha qabdu. Lallaafaa qooraa hoggaatiin jechuudha. Kanaan alatti wanta jiidhaadhaan ol harkisuu osoo hin taane as gara fillafiitti kanatti xiqqishoo quba lamman gamaa gamana keessanii miicuudha qabdu jechuudha. Kanaan alatti akkuma qaamota warra kaanitti gara biraatti jechuudha harkisnee sukkuumnee miicuudhaa hin qabnu jechuudha. Suuta kunuunsa barbaada jechuudha qaamni saalaa. Dubartii akkuma beekamu kunuunsa ga'aa barbaadaa jechuudha. Wantoota kana ta'eef wantoota akkasirraa of eegnaan infekshiniin isiin qabuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas illee yeroo hammaama shintibeetii fayyadamnu bakka namoonni infekshinii qaban irratti yoo kan baanu ta'e infekshinaaf saaxilamuu dandeenya jechuudha.
akkasumas namoota dhukkuboota garaagaraa qaban namoota infeeshina sana qaban walitti dhiyeenya waliin jireenya keessatti bakka tokkotti yookaan shaaworii gallu ta'e wantoota akkasii ofirraa eeguun